أنا بيتنتي بقى نجان دفتي Hooggantuu nati. يا Kaabinoonni keemaan ani min duban gammatti akkanaan mataa qaqqabatu akkas jee hanguma reefu tuba. يون أنا يميف ملي وادو بچون دنداني سنيفي بقى نجان دفتي أكم لالتي كايرومي Kaayiroon hedduu bareeddudha. Kana caalaa nuti جالتي haa جالتي haalan هاي بريد سعودي في أس خمرت بريدة suudii fi as kamtu bareeda. Kana dhibe biyya Kaayiroo namni dhufu nama jaarsaa ijoollolu qofa. Jechuun asitti isintuu ka warra biyyaati ati faan amma maal jettee hooggantuudhaami namni biyya kana dhufu hundi ka jaarsaa ijoollolu. hooggantu dha thank you so much by the way Kairoon biyya addunyaa irratti sodaachistuu taatee jirti because waan nuti keessa jiruuf sodaachiste by the way silaama nuti keessa deemne maqaan Kairoo kanuu yamamu akkuma beekamutti drooniin shuguxiin qabaleen qaaluun waan hundi as keessa jira. Dhuftu jaartii dhiiftee deemti dhalaan Kaayiroo dhuftus jaarsan adda baatee qofa deemti. Guys, dhugaa dubbachaan jiru isin bara ammatti miidiyaa kanarraa xiqqishoo fagaattee waan jirtuuf dubbiin Kaayiroo bara dubbii oowwituudha bara dubbiin takka waa takka taanaan yoo bar waatee bari Kaayirootti shirri shiramee jaanii bara amma kan nuti waa takka huban qabne warra Kaayiroo akkas godhe warra Kaayiroo akkas ta'an jaa atis achi keessaa mani seentaa nu dura taatus nu duuba seentus seentee jirta jechuudha shira keessaa amma shira jedhamu keessas caaltu ni amanti ana. Sanifu akkasii amma bar taaptaaf atis taaptaaf dhufteedha dubbiin achirra eegalu. Maaliif hin goone amma koppiliin gammaa nama kuma 33 qofaat taaptaaf godhe nama. Rabbanaa jiranii dura sana ijjatamee ilaalte mee caaltu aman. Ija duubateen ilaala. Yoo dubbachuu barbaadde carraasiif kannaa. Maa jira kan ilaalu abbaan barbaade waan fedhe haasa'u haadhiisu mirga guutuu qaban. Waan ifin dubbanne jiraachuu yaa maaliin if beeka waan barbaadan jaa akka barbaadanitti qeeqas ta'ee deeggarsa dirreen tana maal jedhama dirreenis tana fardinis kana jaa. Garuu nama hin filanne malee nama isin dhaga'u midhaan isin hin dhaga'u bakka hin dhaga'u tarma jechuun ni barbaadu. Thank you so much. Caaltu social media irratti akka duraaniiti miti akka duraanii boombii turte asirratti akkuma beekamutti Facebook irratti illee akkasuma TikTokii kana irratti namoota silaa famous jedhamee lakkaa'amu keessaa tokko turte miidiyaa TikTokii kana irratti gaafa namni miidiyaan fayyadamiin TikTok kana irra hin jiraatin ture fayyadamuu turte maaliif akka duraanii sanitti eega biyya deemte fayyadamuu dhiiste haala si mijaa'in immoo moo TikTokii si jibbisee moo rakkoo si mudatee moo maali caaltu meenuu dandeessaa? Akkana sana faan haasofsiise amma tumpaan tiyyala. TikTokiin gizeen annan biyyee gangalee guyyaa takka ollaan irraa baheen beeku nin fayyadama. Galatooma hundi keessan taaptaa warri godhaa jirtanillee nin fayyadamu ollaan sirriitti hin fayyadaman maa sa'aa 24 ollaan irraa hin bahu Wi-Fi hin fayyadamu. Gizeenii fi lokshina jijjiirratte bakka takka irraa bakka takka yeroo dheeyte illa beekon bichaa in argamtu viidiyoolee xiyya kanneen amma sandura bigaafan biyya galirraa ka'ee gadhiise yoo ilaalanii hin mul'attu. Maaltu akka ukaamsu Allahu a'lam yookaan immoo bishaan keenya kanaatu nu iddoo jira kanaaf karaa biyya biraan dabarre hin beeku. Hawaayee siyaasaaf akka duraanitti waa'ee Oromummaaf maalii dubbachuudha eeganii dhamee galee xiqqoo sirriin turre manedhaa san keessatti wacii namaati waa hedduu takkaaf yoo xiqqaate anan gajjaa takkaaf wayii nama wajjin hin turre nama wajjin haasa'uus hin danda'u nama wajjin walii galuus hin danda'u wacii namaa hin danda'u sagalee ijoollee xixiqqoo hin danda'u kophaa kiyyaan ture mana kiyya keessa kophaa ba'ee jechuun sanboodaniin matumtuun bakka takka na deebi'ee eegasirraa immoo waa'ee siyaasatis ta'ee waa'ee Oromummaa dubbachuuf dirqama sooshaal miidiyaa fayyadamuudha qabdaa nama wajjin. Ati usteetuma waan mugista akka agarte posatuuf yookaan irraa dubbachuus hin dandeessu waan ta'eef tarii sanumaaf qaqabbaneesse malee onlaayinaa numa fayyadaman ture. Okay, fayyadamuu turte jechuudha. Fayyadamuun ture. Na waliin jirtaa?
اوكي دوبا ما خانا بودا مالين سيا اينو چالتو ايميل لكي كرا امريكا مو كندا مو بيتانا كيستي نيكولا تاتي شغوطي تاتي بومبي تاتي ديمو ديمتمو اكا مالين سيا ايو منو كونيس نوتيس مالين سيا اينو خانا بودا Tayyaroo faadhiif numaa kiyyee walumaan baasnee bul duratti goona atiitu takalaa ministeer biyya kanaati yookaan laalu fuuneeti bul duratti goona micoo yoo mees akkatti qubachi keessa si keessa waa guurti yoo mee galte maa kiyyee sumaa nagaa biraan deeme bar. akkam leevilii keenya nuti ashaashalaa deemna barku caccabnee ashaashalaa deemu jira aggaachuu jee gisee dubbii dutti naataatee jirta tileen okay ani gaaffii kiyya xumureetiin jira duba haalli tiktookii irra jiru amma akkamii si akka duraaniitiif akka amma kan akkamtu irra jirame akka duraanii santu bareedaadha moo akka amma irra jirutu bareeda tiktookiin sitti jijjiiramee jiramoo siitu tiktookiitti jijjiirame mee kanaan ibsi please. Tiktokii anaatti jijjiirame lakkii anaatu zigaaltuu takka ta'e miskiina takkan ta'e nama gaarii tokkon ta'e tiktokiin jinniin keessaa baatee jirti deengadda gisee shayyuustee keessaa baate haa'uu jettee yuustee keessaa baate tunta gaafati maneedhaa turteeti tunta gaafati biyya galteeti tunta gaafati amma kaayiroo dhufteeti jaaniiti haa'uu jaanii yuusanii keessaa bahanii fayyee jirama. Amma bikkatti deebitee jirtaa jechuudha. Deebi'ee amma booda waan dhufuuf moo jechuun normaal akkuma tarii akka keessan kanatti tashaashaaluu illee ni dandeenya tarii normaal akkuma keenya sanitti illee deemuu ni dandeenya san yeroof dhibnaga. Kana booda daansiilee takkiin daansii Afrikaan seenamoo akkuma duraanitti daansii aadaan seenamoo akka haalli ittiin dhufuu deemtiraa xiqqoo irraanuuf ibsite. Afrikaa ani ispoortanyaa miti yaa adumaan eega. Okay, baby, come down for here. Tayo sibiro dube video so. Ya, logo kasninta cameraman ninta. Okay. Aduman say na ichu chaltu te. Tuma duran beitan san chaltuma durani taisim tabaitan san. Sana malee onni jijjiirame takka hin jirtu. Tarii kalara jijjiirrattee naan jaan kalara san ootee malee. Okay, ajandaa dhiyeenya kana maqaa caaltuu irratti deemaa jiruun ilaallatee waan dubbattu ni qabdaa? Waa takka. Dubbadheen ture. Ajandaa fudhachuu yoo barbaadanii ani ajandaa hin kannuufi hin kannuuf. Xiyyaame ajandaan kun hin kannuuf bakka mirga qabame maati? Hin jiru. Namni immoo abbumti fedheehu waan barbaade narrattis dubbachuu danda'a. Narraas dubbachuu danda'a. Ani ilma namaa waan hin ta'eef dogoggoran qaba. Abbaan gammachiisutu jira. Abbaan hin gammachiifnetu jira. Abbaan adeemsa xiyyan taaneetiif jira. Abbaan xiyyata abbaan ta'uuf jira. Namoota kuma takkaa fi waa keessaa kana ilaalaa jiran guutuun na jaalatanii osoo hin taane parsantii muraasa hin beekaa. Lafa kanarra immoo abbumti hamuu nama hundaan hin jaalatamu. Kana hin eegu. Na waan barbaade namni jechuu mirga guutuu qaba. Xiqqas ta'ee guddaa. Akkasitti nama nabii qiyyaa waan ta'eef. Ammoo waan amma irraa isaan haasa'an kana yeroon itti na fiddee taa'ee gaafa naasa'uun hin qabu. Okay, እሺ ani gaaffii kiyya xumureetiin jira. Thank you so much. Caaltuu teenya mangistii waan dhumarratti uummata kanaaf dhaamtu takkiin immoo waan dubbattuu jiraati immoo carraasiif kannaa san booda immoo ni taphannaa jechuudha. Maaltu jira ajandaan maakiyyee waan irraa dubbadhu hin barbaada. Maal? Waan ajandaa jiru maaltu jira? Ana malee ajandaan maaltu jira? Waa tokko ajandaan hin jiru garuu maqaan caaltuu jedhamu xiqqoo miidiyaa kanarratti rakkoo fidee waan jiruuf maqaa caaltuu saniif immoo falmachaa jirra. Sanumarratti jirra waan biraan jiru. Ayyee. Maqaan caaltuu rakkoo fideemi? Yaa maqaa akka caaltuutti beektii ati caaltuudha nuti immoo caalochidha. Nuti jechuun hundi keenya caaltochidha. Caalaa fi caaltuu jechuun nuti dubartiin caaltuudha hundi keenyaa. Dhiirri immoo caalaadha. Akka jarri biraatti nu beekutti jechuudha. Maqaa kee kanarratti waa hedduutu dhufu jira. So namni maqaa caaltuu qabatee rakkoo guddaan irra geessaa jira. Saniif immoo falmachaa jirra. Sanirratti argamna amma.
akka miidiyaa jirta amantu cabee. Bilbilaatu gaggabu ka'ee jinniin keessaa baate sun itti deebi'u kaanaan hin qabee bakka sanuma akka malitti kaayee taa'u jira. Taani jechuu okay caaltuu teenya mangistii irra deebiidhaan dhugaa dubbachuudhaaf kaayiroo dhufuu ka'ee hedduu takka gammadeetiin jira. Anaaf si yeroo dheeraaf wal beenaa miidiyaa kanarratti haalaa wal jaalachuu wal kabajuu turre amma garuu as dhufuu ka'eetti በጣም itti gammachuu guddaan qaba jechuudha. Galatooma kiyya anis akkasuma ani beekan garuu warra social media TikTok kanarratti halaaluma teenya akka nama wajjin jirutti wajji turre nama hedduu jaaladhu kabajuu wal argine wal agarree immoo normaal walin garree naaf isin viidiyoo nyaannee waddaan nyaannee bakka nyaatumaaf walii dhufne teenyallee waliin haasofnee ifittillee na qabdee caaliyyee naan hin jedhe asumarrattuu asumaan na hubadha argitanii silaa ifin na qabdee baga nagaan dhufte akkasitti haadhooyitee bakka akkasiin irraa eegee shubbitiin hojii hedduu qabdi bakka biizidha maa gochuun dandeenya bakka carraa fi mandiisee akkasitti. Hai gana kaayiroo ritabar gana bal'ina wala gara gana waa hedduu waliin hojjenna gana baxaabbaxnee immoo dhuunaa man tateetati okay. በጣም ረኮ ረጃን ኩና በጣም ረኮ አማርኛ ፈሮም ኩን ወዶ ድፈ መረ የምን ተበልና ቆይ ይል ተበልና